Humna kanaan kan tokkotti buutee bakka taasisuuf dandeessu. Uummata Oromoo ganda tokko yookaan laga tokko yookaan kutaa tokko qofaa ittisuutiin gaaffii uummata Oromoo hunda deebisuu dandeessu. Gaaffii uummata Oromoo kan inni deebii argatuu fi Oromoon saamicha, dhiiricha, du'a, hidhaa, godaansa, qaanii gatummaa hundumaa keessa jiru addunyaan argitee hin beekne Oromoon argaa jiru kana hundumaa keessaa kan inni bahuu danda'u rakkoo isaa hundeen yoo deebii argatte qofa. Rakkoo Oromoo deebii argachuu qabdu ishee hundeen furamuu qabdu sana irratti immoo hojjechuutti jirra. Kan kanarraa hafee waraanni bilisummaa Oromoo waan akkasii hin goone, waan akkasii godhe kaleessa diiguu irratti har'as diiguu hojjeteetu maashina miti diigdee yeroo barbaadetti deebitee walitti sukkitee injinii wayii qabaatee motora sossoostee baatee kaastu. Dhala namaatiin lubbuudha qaba. Yeroo diigamu sa'a eegee ofii nyaattu eeganii hin danda'an beekta. Eegee ofii nyaattee kaatee booddee eegeen natti hin jiru jette jitiisaa ofirraa ittisuu hin dandeessu. Oromoon akkasii kan inni ta'uu jiru. Kanaaf sirna gadi dhaabbatu. Waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaaf malu gaachana ta'uu qabu. Irree ta'uu qabu sana ittiin aadatu sana jalqaba irratti investi gochuu irratti yoo hojjennee irra ta'e silaa kana har'a gaaffii goonee kaasuu. Har'a immoo kaboorii fiichi salphinni hedduun nutti dhufutu jira hin diigii. Oromoo deebitanii gaafatu. Sa'a eegee ofirratti nyaate immoo taate jitiisa ofirraa ittisuu hin dandeessu. Eegee kuluutuudha achumaa jooluu sochoosuu ta'aa. Kanaaf inni waraanni bilisummaa Oromoo irratti hojjetaa jiru dhimma rakkoo Oromoo hundeen furuu qaanii keessa jiru hundeen gudunfaa itti gochuun bilisummaa Oromoo nagaa waaraa tasgabbii fi qixxummaa dimokiraasii Oromiyaa keessatti fiduu deemu irratti hojjechuu jiru. Haala akkasitti adeemuu keessatti sareen hedduun butuu ni dandeessi. Garuu gaarichi hin socho'u borus. Kanaaf gaaffiin Oromoo maal barbaannaa? Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni kaayyeffatee ka'ee kan inni irratti hojjechaa jiru galmi isaa maali? Ka jedhu irratti yoo laalle wayyaa jechuudha. Hayyee kan irratti seenaa qabsoo saboota gabroomee addunyaa kana keessatti impaayirri karaa nagaan saba gabroomeef mirga kennite hin jirtu. Mee warra karaa nagaan Oromoo falmannaa jedhan akkamitti ilaaltu? Dhuguma qabsoon karaa nagaa impaayir kan jala Oromoo bilisni baasa? Egaa inni kun ilaalchi kan abbaati. Ilaalcha kana keessatti garuu ati gowwoomsuu immoo dhugumaan na baasaa jettee kan hojjettu sanatti murtii kan kennu suma abbaama karaa nagaa baasa Oromoo jedhu sana. Inni kun homaa guddoo na yaaddessu anaaf. Uummanni Oromoo silaaftuu kaleessayyuu sirna akkamii dhaabbachuu waan dadhabeefidha. Haga kana qaanii kana keessaa bahuu dadhabee kan amma waan bane. Barumsaa sanarraatiyyuu fi waraanni kumaatamaanii Oromiyaa keessatti akkanaanii bobbaa godhatee diina waliin wal cinaa hiriiree gadiitti wal bu'aa kaamtii tokkollee yerootti waliin hordofee waliin jiraatu irra sadarkaan inni itti gahu maaliif akka ta'e uummata Oromoo biyya keessa jirutu beeka. Kanaaf Oromoo hundaa nama isaa biyyaatu homaa galata hin hordofatu. Garuu waan isa baasummoo ni beeka sabni. Ammoo impaayirri karaa afaan qawween jaalamti. Nagaanii aangoo uummataa fi barcuma siyaasaa uummata aangee dabarsitee kennitee beektii jennee seenaa addunyaa kanarratti akkatu jettu hin jirtu. Kanasiyyuu obboyoomsuu taati. Ammoo keessumaayyuu biyya akka Afrikaa keessaa immoo biyya akka impaayira Itoophiyaa kana keessatti wanni akkasii dhimmu hin yaadamtu. Karaa nagaa sanaa miti karaa afaan qawwee sana ibidda walitti darbachaayyuu duuti namaa silaa biyya akka ati amma jirtuu faa kana taate namni tokko lama yoo gaaffii waa gaafatamu irratti dhiigni isaa dhangala'e mootummaan jabeetu deebii uummataa deema. Rifannaa akkasiitti qaba. Sammuu waa yaadudha qaba. Biyya akka impaayira Itoophiyaa keessatti humni kitil du'eetuyyuu mootummaan akka dhiiga namaa dhugee silmii ta'e namatti maxxanee dinagdee namaa saamee bare godhe
Dilannaa akkasii rifannaa akkasii iyyuu hin qabaatu. Hallisteetuma teessee hiikii jechuutiin miti ibidda wanti darbachaa iyyuu yeroo fudhataa jira. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo waan of guyyumsu nama isa guyyumsuufis waan gowwomu hin qabu. Karaan nagaa hin jiru Itoophiyaa keessa jiraatees hin beeku sichis hin jiraatu. Warri nu gabroomse malee karaan nagaa ni dhufe tokko iyyuu jiru. Dhiigaan afaan qawween dhufe. Sana qofaatti amana. Sanaaniyyuu humna isa gituu fi sanaa ol ta'e guddoo jaallatti gaafata akkuma jila sitti jiru. Kanaaf uummata akkasittiin afaan faajjii uumaa injifannoo wayii yoo akka carraa dhufe immoo ofii hireen uumtuu hiree uumamettis dhimma ba'uu hin dandeessu. Humna hin qabdu. Ilkaan hin qabdu hin hintuu jechuudha. Biyyi ilkaan qarriffaa gulguu ta'e warri si gabroomse qabu keessatti harka qullaa nagaatiin saba hamma kanaa rakkoo akkasii gibiraa akkasii keessa jiru bilisan baasa jechuu hin danda'u. Yoo ammoo akka alterneetiviitti jiraachuu qabnaa taate immoo egaa suyyaallee kan akkaati jechuudha. Hayyee galatoomii jaalmaroo gaafii kiyyaasa taanuu gaafii sammuu namoota iddoo kaan namooti hedduun gaafatanii jaalalama qilxuufaa akkasumas jaalawwan abaa hundeessan Oromoon afaan qawweetiin akka bilisoomu hubatanii qabsoo eegalan. Hiikumtii abaa'oo adda bilisummaa Oromoo kan jedhu ta'uu namni kamuu ni beeka. Jechi adda jettu qabsoo dirree irratti taasifamuu ibsiti. Namni nuti abaa'oodhaa ofiin jedhan qabsoo isaan geggeessaa jirraa jedhan maqaa kan faana wal gita yookaan dhaabicha bakki nu bu'a. Abaa'oon waraan hin qabne abaa'oo jedhamuu hin danda'amaa? Maqaan egaa beektaa yoo silaa waa barbaadde wayitti rarra'uutu humna hin qabdu godhachuu hin dandeessu yoo ta'e hafuura wayii silaa namni itti rarra'ee jiraatu sana qabaachuu adda bilisummaa Oromoo irraa achi bahan jennaani uummanni Oromoo iyyuu nama sireeffata. Ammoo kan jechuu kootti dhiifama maqaan kanaan alatti achitti jiraatuun qabu warri kun. Humna hin qabu. Gochuus hin danda'u. Oromoo fi miti ofuma isaa walii isaa warri wal fudhatee biyyatti galeeyyuu nama uummata miiliyoona 80 kana miti nama 8 iyyuu hidhaarraa wal baasuu hin dandeenye. Kanaaf maqittiin sun maqaa ittiin jiraatan taateetti. Adda bilisummaa Oromoo kana inni qabatee deemaa ture baay'ee beektaati. Alaabaa kana har'allee inni qabatee deemuu jiru beektaati. Onnee uummata Oromoo keessatti jira. Jaalalamuu Qilxuufaa akkuma ati jette, Jaallatii Gammadaafaa akkuma jette, isaan kaleessa onnee uummata Oromoo keessa jaalalli isaan kaahanii darbantu jira. Kanaafiyyuu sanarraa maqtee maqaan biraa tolfattee waa funaannachuu hin dandeessu. Himaa hin danda'u. Kana hiika biraan qabdu. Malee ati maqaa addaa qabattee ammoo kalamaaniin falma jettee karaa baaruuf uummataaf hin dhaabbattee deemamuu wal faallessa inni. Namooti kana gadi fageessanii ilaaluu hin dandeenye yookaan ammoo bu'aa ishee kana fakkaattu barbaadanii dabballummaa bahanii fi akkaataa kanaanii Oromoo burjaajessanii nama qabsoon bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoo tahatti deemtuuf anaannannaa yookaan qulqullfannaa qaburraa waa butantu jira jechuudha. Qabsoon deemaa jirtu ishee akkasiiti. Nama tokko hidhaarraa baasuu hin danda'u taa'amni kun haasaa maqaa kana taatee deemu. Ofiiyyuu socho'ee Oromoof waa hojjechuu hin danda'u. Waajjiruma keessa taa'ee Oromoof waa hojjetuu fi rakkoo Oromootti dhaggeeffatu hin qabu. Garuu maqaa kana qabatee maqaa hammana ga'uu wareegamni qaalii hedduu itti kafalame qabatee deemaa jechuudha. Warra kaleessa itti wareegamee hedduun isaa of kenneetu wareegame. Lubbuun mararfanneef wareegame. Dirree keessatti hafeef wareegame. Kan kallattii adda addaarra maqaa kana
jibbeeyyuu galaana fageeyyuu ajeeffageeyyuu deemetu har'a hireen kennineetii jennaani olitti deebi'ee maqaa kana qabatee taa'uu jiraatu. Inni walii galee maqaa kana qabatee hin teenye wal facaase. Maal jennaan kaleessayyuu hedduun isaa ayyaan laallataa biyya adda addaarrata godaanaa jiraataa ture jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo hiree itti dhalee Keeniyaa keessa dhaqe, Jibuutii keessa dhaqe, Sumaalee keessa, Sudaan keessa, ollaa naannoo isaa jirtu dhaqee waafalee Oromoon hundeessine. Biyya fagoo daangaa Oromiyaatti hin jirre biyya saba xiqqoo qabdu kaleessayyuu bilisummaa keenya ni dhorkattetti qabsoo Oromoo baqachiisee waggaa 20 sanaa ol taate. Sanatu biyyatti dacha'e. Kuni akka tokkotti Oromoof gaarummaa qaba. Halittatu foon irraa adda bahee jire waan ta'eef. Kanaaf isiin harka waan bubuutu tokko guddoo nama yaaddessiti. Nama dagataa irraa waa bubuutu funaannate. Kan kanarraa hafee qabsoo bilisummaa Oromoo isa kaleessa sabni Oromoo osoo hin beekiin akka waaqaatti fi akka hafuuraatti ilaalee maqaa sanaaf jecha wareegama kafalaa ture sana irraa jigee bahuun Oromoon akka falatu taasisee jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo saba Oromoo keessatti illee lolchiisee wareegama baasee sirna Oromoof ta'u ijaaree Oromiyaa qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sana keessaa baasuu hojjechuu haala jiru kana keessatti maqaan egaa saamichaaf qofa taati malee silaa isheenuu faallaa waan isaan dhaqanii biyyatti galanii boordii filannootti galmaahanii sanaa jirti. Mootummaan illee adduma sana qabatanii alaabaa sana qabatanii waraana iyyuu harkaafaa qabna jedhanii deeman hin tuquma akka ta'ee uummati Oromoo gaaffii haa gaafatu. Kanuma jira waa'ee sanarratti. Hayyee tokkummaan waboo tokkummaa uummata Oromooti. Waboo tokkoomsanii uummata Oromoo hundeessuu keessatti gufuu fi milkiilee jiran yoo nuuf ibsite. Baay'ee isaa gaaffiimaa ati dura na gaafatte keessa fiidee deebisaan ture. Misaalee hedduutu ture, gufuulee hedduutu ture, hansallee hin dhaabbanne. Kaleessa waraana nama 50, nama 100 ijaaruu kan hin dandeenye waraana 1000 ijaarame kanatti hinaafuutiin diina. Ajjeesuuf bahee ajjeesuuf baate siidhaa si godaansuuf barbaada jechuudha diina saafumaa ta'e. Jeedalli garuu gogaa hoolaa uffatee ammallee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru baay'een qabsoon kuni waraanni bilisummaa Oromoo keessumaa ijoolleen dargaggeessi mana barnootaa turte bara dheeraa haqaa siyaasaa kana keessa hin turre ammoo roorroon manaa baate har'a dhiiga dhangala'aa jirtu diiguu, gurraajessuu, cabsuu bittinneessuuf kan hojjetaa jiru diina caalaa isaa fira fakkaatu kana. Kanaaf baay'ee ulfaata. Ulfaatu jechuun baay'ee ulfaata. Haala akkasii kana keessatti waraana ijaaruu haala dur quunnamtiin baay'ee addunyaa kana irratti bakka ati kanatti yoo waa ta'e asitti waggaa 10-20 fa'aatti dhaga'amu. Har'aa bakka ati jirtu kana yookaan bakka ani jiru yoo hattifattee addunyaa kana guutuu irratti sakandii tokko keessatti haala dhagahamuu fi haala akkasii quunnamtiin silaa advaanteejii ta'uu qabu keessatti namni diigumsa itti tolfateetu ilmaan diiguu irratti Oromoo ammallee qaanii garummaa kana keessatti hambisuutiin qabsoo bara lakkaattee teessee achumaa bu'aa namoota xiqqoo taatee biizinesiitiin akka hojjetamtu malee Oromoon akka ittiin naanna'u akka ittiin humna ta'u akka ittiin nama ta'ee namaan saba ta'ee sabaan wal keessa jiraatu akkaataa kanaas akkan hojjetamne wanti hojjetamu bu'aa baay'ee asirratti dubbattee fixuu hin dandeenye hedduu jira. Kana hundumaa garuu dubbiitiin miti kan irra aananii hojii qofa. Haga wareegama lubbuutti. Kanaafuu wanni kuni waraana bilisummaa Oromoo humna taasisuu, baay'isuu, hidhachiisuu keessatti diinaa diinuma faallaa kee jira humaarraa deemuu kafira fakkaate jeedala hama hoolaa uffate hooleeyyii keessa jiruutu nu rakkise. Inni kuni boolli waan dhaabbatu hin fakkaatu dhaabbachuuf hin jiru. Kanaaf ummanni Oromoo waan isa baasu waan barbaadu yoo beeke dhimma irra aanna. Akkuma jila jedhee sareen dutuu hin dhiistu gaalli ba'aasaa baatee hin wajjin. Bara mootummaa abbaa irree kanaa sanuu Oromoon ilmaan kiyya ilmaan abbaa gadaa jedhee
yeroo bilisa taatu waliin machaa'e waggaa 5 asitti nama ajjeefame guutuu Oromiyaatti miti ganda tokko keessatti lakkoofte biraan geessu. Kanaaf roorroo akkasiitu jira. Namni yeroofuu nama haa guyyumsu, namni yeroofuu nama laalee miira keessa galee dhukkaamamuu kaleessaa irraa xiqqoo tokko waan bayyanatetti fakkaate waan bilisoomessa haa fakkaatu iyyuu malee amma miira ofiitti deebite. Kanaaf eessayyuu haa ta'u Oromiyaa keessaa haala kamuu keessaa jiraatu rakkoo haa taatu bal'oo uummata waa barbaadu beekutu jira waan ta'eefi yoo akkas jedhee sirbee anaan nan ajaa'ibuuf roorrootu sirbisiise. Daandii qabateeraa jechuudha. Akkuma kaleessaa sana roorroon kuni diddaa fida. Diddaan wal'aansoo qaba, wal'aansoo wareegama qaba. Wareegamni immoo ija qabaa jechuudha. Ija isaa sanatti guduunfaa gochuu dandeenya moo hin dandeenyu akkuma kaleessaa hiree dhufaa dabartuu of jala dabarsina moo of jala hin dabarsinu sanarratti maal hojjetaa jirra ishee jettu murteessitu. Egaa haala akkasiiti kan Oromiyaa keessa jiru. Kanaaf sirna gad dhaabbatee Oromoof hiree uumuu danda'u, hiree uumamtutti immoo dhimma bahuu danda'u qabaachuu nama keessaa sanarratti kan hojjennu oduu sanaaf dhimma hin qabnu hin jettu. Dhaloonni kuni waa dhalaamu. Akkuma maammoo gadaa sirbasaa irratti ni cima dukkanni yoo barii jala dhiyaate sabnillee waa dhalaa roorroo yoo itti hammaatee sana sabni kun waa dhalaa. Garuu eenyuyyuu bifa duuba deebisuu hin dandeenyee fi daldala mataasaaf oolfachuu hin dandeenyee ta'uu qaba waan ta'eef beekina nu gaafata. Hooyi akka eelee sibiila amma ho'anii amma qabbanaa haniisan akkan jalaan taane sirna akkasiiti kan ijaarrataa jirus dargaggeessi sunis qaama sirna kanaati. Egaa kilaashiin kuma nyaataa kuma dhibboota nyaata. Maal jennaan kunni sana dhukaasu Oromiyaa keessa jiru kuma dhibbootaa jira waan ta'eef. Kanaaf wanti irreecha irratti ta'ee darbee siichi ijaarsa xiqqoo. Reefudhaa dammaqee bayyanatee isa kaleessaa dabuu keessa hirriba keessaa qabutti jira. Irreechi waggaa dhufu immoo maal dhalee dhufaa asa jedhu immoo yoo lubbuun jiraanne kan waliin laallu ta'a. Yoo kan hin jiraanne taate immoo Oromoo waan isa baasu waan barbaadu silaa beekee sirna sana ijaarratee ittuma socho'aa jechuudha. Kanaaf dhaloota waa beeku qabaachuu, dhaloota waa barbaadaa jiru qabaachuu, dhaloota hiree uumuu danda'u qabaachuu, dhaloota hiree uumamte immoo takkaallee of jalan dabarsine qabaachuu irratti yoo investi goone dhimma keessaa baanaa rakkoo keessa jiru kana keessaa. Hayyee xumura irratti uummata Oromoo addunyaa kanarra jiran hundaa fi maal dhaamta keessumatti qeerroo fi qarree. Egaa uummati Oromoo inni wal quba qabnu silaayyuu wal quba qabna. Waliin oollee, waliin gallee, waliin bobbaanee, waliin bullee, waliin hagamnee, bal'oos rakkoos waliin arginee maal barbaaduu jirra, maal ijaarratuu jirraa walumaanuu beekna. Kanaaf uummanni inni akkasii dhaamsayyuu namarraa hin barbaadu. Maal jennaan wal quba qaba. Xiqqiffannaansaa, dhahannaansaa kaabaa kibbatti, bahaa dhiyatti, gidduu Oromiyaatti akka kaleessaa miti. Woboon fagoo miti ka jiru. Gammoojjii hamtuu keessa biyya ormaa miti ka jiru. Woboon isa uummatichi. Woboon ilmaan isaati. Woboon isa waliin bobba'ee waliin galaa jiru. Kanaafuu yoomitti eessatti akkamitti maal gochuu fi kajettu wal quba qabaa jechuudha. Kan wal quba hin qabne, kan hojiin jiru itti mul'anne, kan taa'ee quba namatti qabuu malee waan lafarra jiru quba hin qabneef iddoo jirtanii hirriba jirtan keessaa kahaa. Yommuu beekaa raftan ta'e inni kuni egaa nama beekaa rafee xiyyiifamuu dammaqsuu hin danda'u waan ta'eef qabsoo Oromoo illee dhaabuu hin dandeessanii, buufachiisuu hin dandeessanii, taakkuu tokko illee taasisuu duuba deebisuu hin dandeessan garuu yeroof nama rakkisu. Kanaafuu taajjabatti nadiina Oromiyaan inni bilisa baati ittiin jechuu barbaada. Qeerroo qarreen Oromoo immoo
ijaarsichi ittuma fufaa, hiree uumuun ittuma fufaa, hiree uumamtutti dhimma bahuuf of qopheessuun ittuma fufaa, woboo jalatti irree gaachana sabichaa jalatti hiriirree hegeree Oromoof Oromiyaa gochuu yookaan sheektu gochuu irratti wareegama kafalaa jirra. Wareegama sanatti iggitii gochuuf ammoo harka wal qabanneetu bosonni, daandiin, gaarri, lanni, baddaa fi gammoojjii Oromiyaa hundumtuu sana dhagungumaa jira. Kana waliin quba qabna. Yeroo itti ammoo wal taanee akka kaleessaa sana itti deemuuf jirus hin jira. Kanaaf egaa of qopheessaa. Kana yeroo hundaayyuu numan jedha. Waliinis jira. Jiruun beektu. Ofuma qopheessinaa jechuun barbaada uummata Oromoo guutuu addunyaa gadi. Hayyee ajaja olaanaa Abaa Woboo Jaalmaroo Dirribaa haala jaba kan keessa teessee yeroo kan kee fudhattee gaaffii deebii wajjin godhuu keetiif hedduu galatoomi siin jedha. Isin waliin jirraa hanga dhumaatti jabaadhaa. Rabbi sanaa jabeessu. Hayyee ta'ee galagalame.